Walumaa galatti sagaleen Waaqayyoo har'a irratti dubbannu wanti nama miidhu sin miidhu jedheen dubbadha. Wanti nama miidhu sin miidhu jedheen dubbadha. Sababiin isaa maaliif kan jedhu Waaqayyoo hafuura isaatiin nu hiika jechuudha. Biyya lafaa kanarra gaafa jiraannu wanti nama miidhu baay'ee jira. Wantoonni nama miidhan tokko tokko beeknee nu miidha, tokko tokko ton beekin nu miidha, tokko tokko immoo otoo yaadamiin kan nu miidhan jiru. Biyya lafaa kanarratti wanti hundumtuu waan nu fayyadu miti. Kan nu fayyadu jira, kan nu fayyadu jira jechuudha. Wanti hundumtuu wal makaadha. Haa ta'u iyyuu malee wantoonni baay'een ilma namaa miidhan nuun garuu nu miidhuu hin danda'an. Maaliif hojjetan macaafni qulqulluu gaafa kaasu qoricha yoo dhugdan jedha. Waan nama ajjeesu yoo qabdan jedha. Si miidhuu hin danda'u. Walumaa galasaa kan nuti waan nama miidhuun hin miidhamneef maaliif? Nuyi nama miti nama. Nuyi namoota biraarraa wanta adda nu godhu jira yoo jenne uumama keenyaa wanta adda nu godhu hin jiru. Namadhaa ji'a 9-7 dhalanne akkuma namaa nyaanna, akkuma namaa uffanna, akkuma namaa baanee galla, akkuma namaa waan namni godhu hundumaa goona. Garuu wanti adda nu godhu tokko Kiristoos Iyyesuus warra isa jaallatu waan hamaatti dabarsee hin kennu. Maalan jedhe? Akkuma namaa jiraanna, akkuma namaa baanee galla, akkuma namaa tarkaanfanna, akkuma namaa waan namni godhuu danda'u hundumaa hin goona. Garuu wanti adda nu godhe nuuni Kiristoos Iyyesuus waan nu jaallateef, haleluuyaa, waan nu miidhutti dabarsee nu kennu dide. Waan nu balleessutti dabarsee nu kennu dide. Waan nu miidhu kamuu akka inni nurratti aaboo hin qabanne godhe galanni isaaf haa ta'u. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos inni gooftaadha. Macaafni keenya, macaafni qulqulluu kutaa amma dubbifnetti biyyatti beelli hin bu'eedha. Beelli yeroo baay'ee bara Elsaayi kana keessa beelatu namoota baay'ee miidhe ture. Keessaayyuu asuma mootota boqonnaa 7 dhaqxanii otoo ilaaltanii beelli guddaan bu'uurraa kan ka'e sabni Waaqayyoo wal nyaachuutti ka'e, udaan gugee nyaachuutti ka'e, mangaagaa harree nyaachuutti ka'e, miidhama guddaa keessa bu'ee otoo jiru Waaqni garuu waan hamaatti isaan hin laanne, Waaqni waan hin taanetti isaan hin laanne. Gooftaan keenya, fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos balaa gurguddaa nu barbaadutti nu laatu, miidhamatti nu laatu, rakkinatti nu laatu, dhiphinatti nu laatu, qorumsatti nu laatu, itti nan laatu jedhaasinu. Raalaa sekiyaa, weelevee nemeesiyaa, relevee nemeesiyaa. Iddoo ameen hafuura qulqulluu. Iddoo kanatti kan nama dhibu keessaa beelli bu'e kun beela nama miidhudha. Beela olaantummaa guddaa saba kanarratti qabaate. Elsaayin garuu guyyaa tokko beelaaf iddoo laate hin beeku. Guyyaa tokko waa'een beelaa isa yaaddessee hin beeku. Miidhamni saba kanaa beelli akka saba kana miidhuu hin dandeenye Elsaayi galeera. Maaliif yoo jettan inni Elsaayi faana jiru Waaqayyo isa jabaa akka ta'e Elsaayi waan beekuufi. Za'iinti. Waaqa jabaatu wajjin jira. Waaqa aangoo qabutu wajjin jira. Waaqa hundumaa danda'utu wajjin jira waan ta'eef Elsaayin rakkina dhufu hundumaa keessatti Waaqayyo waan amanatuuf, Waaqayyo wajjin waan jiruuf, Waaqayyo wajjin waliigalee waan jiruuf rakkina kana ni ilaalu Elsaayi. Rakkina kana faana, dhiphina kana faana waa tokkoyyuu wal bira qabuu hin danda'u Elsaayi. Haleluuyaa. Kanaaf jireenya jiraannu keessatti nuti waa tokko beekuu qabna. Rakkinni otuma jiru rakkinaan olitti waan akka nu faana jiru beekuu qabna. Iddoo kanatti raajota kutaata raajotaa inni jedhu kun namoota waan isaan fo'ate, namoota ayyaanni Waaqayyo irra jiru, namoota humni Waaqayyo irra jiru, namoota waaqni arraba isaaniitiin hojjetu kutaata raajotaatu Elsaayi biratti walitti qabamee ture. Akkuma amma dhageessan. Haa ta'u iyyuu malee Elsaayi waan isaan nyaatan akka fiduuf itti dubbannaan tokko dhaqee waan akka buqqee hadhaawwee ciree mummuree hittoo hitteessee akka nyaataniif itti kenne. Haa ta'u malee wantichi waan nama ajjeesudha. Raajonni kun maal jedhanii nama Waaqayyootiin dhumuu keenya, du'uu keenya wantichi waan nama ajjeesudha jedhani. Waan nama ajjeesudha malee nu ajjeese nama ajjeesaaf na ajjeeseen tokko miti. Nama ajjeesee fi nama ajjeesuuf inni jedhu tokko miti. Waan nama ajjeesudha malee jara kana ajjeesuu hin dandeenye. Garuu maalidha? Waan nama ajjeesudha. Addunyaa keessa jiraannu keessatti wantoonni nama ajjeesan danuun otoo jiranii anaaf isin garuu dadhabanii kan dhiisan lakkoofsaan hedduu akka ta'an sinitti himan. Wantichi waan nama ajjeesudha. Waan nama miidhudha. Waan jireenya namaa dhabamsiisudha. Haa ta'u malee nama Waaqayyootiin garuu nu ajjeesa hin jenne. Wantichi waan nama ajjeesudha. Jara garuu ajjeesuu hin dandeenye. Wantichi waan nama miidhudha. Jara garuu miidhuu hin dandeenye. Wantichi akka jireenya namaatti hin fufne kan godhudha. Jara garuu miidhuu hin dandeenye. Ani ergaa tokko isinii qabarras. Waaqni nuyi amananne, Waaqni nuyi itti of laanne kun, Waaqni nuyi itti of kennine kun Waaqa akkasumaanii miti. Waaqa akkanumaan nu gatee nu biraa deemu miti. Waaqa akkanumaan nu dhiisee nu biraa deemu miti. Ora laasaa kaayil hoos. Weelevene meheeya. Namoonni baay'een wanti nama miidhe gaafa dhageessan anaafis naa dhume hin jedhina. Anis du'uu kooti, anis baduu kooti, anis nyaatamuu kooti hin jedhina. Waaqni Waaqa akkasii miti. Ameen. Haleluuyaa. Waaqa du'atti nu kennu hin qabnu nuti. Waaqa badiitti nu kennu hin qabnu nuti. Waaqa rakkinatti nu kennu hin qabnu nuti. Waaqa miidhamatti nu laatu hin qabnu nuti. Waaqa waan darbutti kennee nu biraa deebi'u hin qabnu nuti. Yuusi? Waaqni keenya kun
Waaqa yeroo hundumaa ija jaalalaan nu ilaaludha. Waaqa du'a nu oolchu, waaqa nu gargaaru, waaqa nuuf dhaabbatudha. Kanaaf iddoo kanatti raalaa dedendaas yaaloo hooseeyaa. Namoonni baay'een wanti sin ajjeesu waan dhabame miti kan jiraattan. Waan sin miidhu waan dhabame miti kan jiraattan. Wanti sin miidhu jiraachuu dhiise miti. Wanti sin miidhu dhabame miti. Wanti sin miidhu hin jiruudhaan miti kan jiraattan. Waaqni gara keessa waan goreef, waaqni gara koo kan goreef. Haaleluyyaa. Yeroo baay'ee seexanni waan nama miidhu karaa baay'ee qopheessa. Waan namni ittiin badu, waan namni ittiin lafarraa dhabamu karaa baay'ee qopheessa. Haa ta'u malee nuyi akka jirannu kan godhe waaqa isa hundumaa danda'udha. Waaqa isa hundumaa gara irratti aangoof olaantummaa qabudha galanni isaaf haa ta'u. Haaleluyyaa. Kanaaf jarri kun nama waaqayyotti gaafa himatan namni waaqayyoo waciitii fidaa jedheetu daakuu itti dabalee kennaa fi haa nyaatan jennaan inni dura nama miidhu sun waan gaarii ta'e. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin nan dubbadhan. Manatti jirtutti namoota baay'eef rakkina dhiphina yoo ta'e, biyyatti jirtutti rakkinaaf dhiphina yoo ta'e, oddoo ati dhaabbattutti iddoo ati sochootutti rakkina yoo ta'e, ani nan dubbadha sirratti. Waaqni waan haaraa qabate gara kee dhufa. Haaleluyyaa. Waaqni waan dinqii qabate gara kee dhufa. Waan argite hin beekne, waan ijji kee argee hin beekne, waan gurri kee dhaga'e hin beekne qabate gara kee dhufa. Haaleluyyaa. Isuma hadhaa'etu, isuma nama ajjeesu sanatu jireenya kan kennu ta'e nyaatame. Haaleluyyaa. Kanaaf nuyi gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos cubbuu hadhaa du'aa sana keessa nu baase. Cubbuun hadhaadha. Cubbuun summiidha. Cubbuun du'a fida. Addunyaa kana keessatti summiin namoonni baay'een nyaatan maali yoo jenne cubbuudha. Cubbuun du'a fida. Ammas nan dubbadha. Cubbuun du'a fida. Addunyaan kun kan isheen badde cubbuudhaani. Cubbuu addunyaa kanaatiif immoo fala kan qabu eenyu? Yesuus Kiristoos. Kanaaf hadhaa kan nuti ta'e irra cubbuudha. Namoonni keessaayyuu jenereeshinii yookiin dhaloonni keessa jirru kun summii hadhaa guddaa kan ta'e maalidha? Cubbuudha. Kan dhaloota baay'ee burjaajesse, kan dhaloota baay'ee kaayyoo gachisiise, kan dhaloota baay'ee dhiphise, kan dhaloota baay'ee abdii kuchisiise summii cubbuuti. Duuni kan inni dhufu bu'aa cubburraayi. Duuni cubbuu dhala. Duuni kan inni dhufu cubbuu namoonni hojjetanirra. Cubbuun keenya du'a dhalee ture. Har'a garuu kan jireenya nuu kenne akka nuti omaayyoon sodaanne birmadummaatti akka jiraannu kan nu godhe Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti galanni isaaf haa ta'u. Lubbuu kennee lubbuu oolche. Ciramee ciramuu oolche. Dhiphatee dhiphina oolche. Rakkatee rakkina oolche. Dhiiga dhangalaasee dhiiga dhangala'uu oolche. Dukkanatti gadi galee nuun dukkana keessaa nu baase. Ameen. Haaleluyyaa. Kanaafuu wanti nama miidhu kamuu nu miidhuu kan hin dandeenye maaliif? Gatiin waan nu ba'eefi. Mee dubbadhaa sinu gatiin waan naa ba'eef jedha. Seexanni hin duutatoo jedhu, seexanni hin baddatoo jedhu, seexanni hin nyaatamtatoo jedhu, seexanni sii dhumeeratoo jedhu, seexanni kanaan booda abdiin qabdu tosii jedhu, nan ajjeesa, nan balleessa, nan qalatoo jedhu. Balaa makiinaati, ibsaadhaan, qoricha garaagaraan, fooqii irra darbatee, mucucaan cabsee, jaamsuuf kan deemu, kaleessa sinni si oolcha irras Waaqayyo si oolcha. Dhugaan dubbadhani wanta hamaan sirratti hin ta'u. Haaleluyyaa. Wanti hamaan seexanni qopheessu danuun otoo jiru, Waaqni gara keenya waan goreef jiranne. Waaqni waan nu dhaabbateef jiranne. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Haaleluyyaa. Kanaafi iddoo kanatti wanti nama ajjeesu sun waan gaarii ta'e, hadhaan sun mi'aa ta'e, dhamdhamni isaa badaa kan ta'e mi'aaye, namoonni itti bu'anii nyaatani, garaa guutuun nyaatani, har'as kan hadhoofte, oddoo jiraattutti, lafa jirtutti, mana jirtutti, maatii jirtu keessatti, hawaasa jirtu keessatti, haaleluyyaa, waan hamaan kan sirra jiru waan deebisee si jijjiirama. Haaraa gochuu nama la Waaqayyooti. Waan dinqii gochuu nama la Waaqayyooti. Waan haaraa gochuu nama la Waaqayyooti. Haaressuu danda'an, jijjiiruu danda'an, waan haaraa fiduu kan danda'u Waaqayyoodha galanni isaaf haa ta'u. Kanaafuu ani kan hin jedhu inni guddaan jarri kun hin nyaatan isa duraa caala. Hin sifaa'eef waan gaarii ta'eef ittiin hin miidhamne, ittiin hin duune, ittiin hin banne. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Akkuma kanaa hojii ergamootaa 28 dhaqxanii gaafa ilaaltan haaleluyyaa. Boqonnaan 5 iddoo nama jedhe garuu mootonni inni lammataa asitti immoo lamxiirra namaan dhukkuba lamxiirra qullaa'u isaa dubbata. Dhukkuba lamxii inni jedhu kun waan qaama namaa balleessu burree nama godhu jedhu laata. Akka namni hin jijjiiramne kan godhu qaamum namaa kana isa fayyaa jijjiiree kan balleessu jechuudha. Karaa nama Waaqayyo Eelsaa Waaqni balaa hamaa kana oolche. Bifni isaan geeddarame hin dhiqateen qullaa'e. Hojii ergamoota 28 dhaqxanii gaafa jirtan immoo Phaawulos anxaxii walitti qabee ibiddatti gaafa naqu boofti ilkee qabu tokko harka isaa hiddee utii keessaan dhokate. Qoraan walitti qabame keessa dhokate hidde. Erga hiddame namni Waaqayyoo hin du'a jedhanii eegu. Amma lafa dha'a, amma du'a, nama gumaati jedhanii eegu. Namni Waaqayyoo garuu homaatti hin fakkaanne. Waayyuun jenne, waayyuutti hin dhaga'amne. Humna dhiiga oolichaan. Kan kee kan du'e iyyuu jiraata ta'a deebi'e. Kan kee kana du'e deebi'ee ka'a. Kan kee kan du'e deebi'ee ka'a. Dhimma du'eeraati jettee deebisee kaasa Waaqayyo. Badeera kanarra gatiin qabu kan jettee deebisee kaasa Waaqayyo. Haaleluyyaa. Innaa hiddamee hin duune. Bofaan hiddamee namni hin du'a. Summiin bofichaa hamaa ture. Garuu nama Waaqayyo ajjeesuu hin dandeenye. Garuu nama Waaqayyo miidhuu hin dandeenye. Garuu nama Waaqayyo waa gochuu hin dandeenye. Garuu nama Waaqayyo irratti hojjechuu hin dandeenye. Haaleluyyaa. Kanaaf ergaa tokkoon sinii qaban. Hin du'a jedhanii eegan, hin du'a jedhanii eegan, hin du'a jedhanii eegan. Amma garuu wanti nama ajjeesu san miidhuu jedhan.
Sabni waaqayyo rakkina gurguddaan isaanii qophaa'e isaan hin dandeenye. Ijoolleen sadanii ibidda galanii isaan hin miine. Waan nama miidhuudha ibiddi, waan nama gubuudha jira. Hin dandeenye. Leencatti darbatamanii dadhabamanii. Waan baay'ee yaalamanii dadhabaman har'a irratti isin hojjetu humna dhiiga oolichaati. Galanni gooftichaaf haa ta'u. Kanaafuu nuti yeroo hundumaa erga narra walitti qabu hin sodaatin waan si sodaachisu, hin sodaatin waan si raasu, hin sodaatin waan abdii si kutachiisu. Waaqni jabaan si faana jira. Waaqni dinqiin si faana jira. Waaqni waan haaraa godhu si faana jira humna dhiiga oolichaati. Hin ta'u waan tamaan seexanni qopheesse jechuudha. Gooftaan galata guddaa argatu. Kanaaf yeroo hundumaa waaqayyotti gammachuu qabaadha. Haaleluyyaa. Waan dhufee darbuuf hin sodaatina, waan dhufee darbuuf hin jeeqamina, waan dhufee darbuuf abdiin kutatina. Waaqni waan haaraa qabatee dhufa. Haaleluyyaa. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Dubbii dhageenya waaqayyo nuuf haa eebbisu. Egaa dubbii kee ulfaadhu. Waan nama qophaa'e kamuu nu oolchi. Ergaan diina, mormiin diina, wal'aansoon diina maqaa Yesuusiin haa urraa'u. Dhukkuba baate, rakkina baate, qorumsa baate, waan addunyaan kun itti xibartu hundumaa baate wanti dhufu ergaan seexanaa kamuu daaraa haa ta'u. Mul'anni seexanaa, awwaajiin seexanaa, labsiin seexanaa, waan seexanni baate deemu hundumtu maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin daaraa haa ta'u. Ergaa haaraa yaa Waaqayyo Gooftaa waan dhageenyeef ulfaadhu. Kanaan booda garaan keenya hin sodaatu. Addunyaan yoo jeeqamte, addunyaan yoo raafamte, addunyaan yoo mala dhabde, addunyaan garatti gortu yoo wallaalte nuyi iddoo qabna si haa galatu. Wanti nama raasu nu raasu, wanti nama jeequ nu hin jeequ, wanta abdii nama kutachiisu hundumtu nurra ga'e waan dhaabbatuuf ulfaadhu. Galanni bara baraa siif haa ta'u. Ulfaadhu lol jedhi nu gargaari. Waan hundumatti gara keenya korii. Yaa Waaqayyo Gooftaa addunyaa dhiphinaan guutte kana keessatti harki keenya wajjin haa ta'u. Hamaan nu hin danda'in, ergaan diinaa kamuu nu hin danda'in. Humna dhiiga olichaan nu gargaari. Ameen.